Jirra jirtuu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtan fayyuma keessan naguma keessanii nuti nagaadha galata rabbii jirra. Egaa deebinee dhufnee jirra maal fiddee dhufte bal'attuu jechuun keessan hin oolu. Egaa maal akka jedhu fiseettanii bal'attuun irra hojii wayii hojjechuuf jechuudha. Hojiin sunis maali? Kootta wajjin hojjenna. Egaa maal hojjechuuf as seetanii akkuma argitan maal jedhame kun aannanii jechuudha. Aannan jechuudha. Kaazaa bal'atuuni duraan aannanii ibbootti raasti amma ibboon hin jiru. Aannan amma birraa waan ta'eef kontiraata deema. Aannan kun kontiraata deema. Kun ammoo baabbatu kaan immoo kaasutu dhuga. Innaa kanaafi har'a maal godhuuf seetanii duraan ibboo akkuma beekamu egaa ibbootti raasaa ture aannan jechuudha. Gizee baay'ee jechuun baay'ee ta'ee osoo hin ta'in kanama tokko fa'aa jechuudha. Amma eessa jira kun argitanii? Akkuma waraqata kana jira jechuudha. Gimmaasha isaati. Mul'atu malee gimmaasha isaa jechuudha. Gimmaasha isaati argitanii? As jira jechuudha. Innaa kanaafi kinoon argitan kun duwwaa ammaan itti naqee rukutamne illeedha. Sababbiin isaatillee xiqqishuudha waan ta'eef jookii gimmaasha yoo ta'e jechuudha. Amma manatti hafee jennaananii fi mucaan kee mataa dibannaa yoo nu ba'ee jenneet maal godha mokkoraa piraaktisii irratti ba'uufne jechuudha. Piraaktisii irratti ba'uufne intaamoo hin ta'u jenneetu jechuudha. Intaamoo hin ta'u jennee piraaktisii irratti ba'uufne. Innaa maal gochuuf seetanii aannan kana dhuguuf osoo hin taane raasuuf jechuudha. Raasuuf. Bakka akkamitti raasna mee wanna inni fidu bu'aa inni buusu immoo jiilallaa jechuudha. Kun aayilaandiidha. Onnaan bitama. Cuufaaniidhaan jechuudha. Kan harka gannamaa jira jennaan ta'e. Inni akkana argitanii yaa bal'atu hojii kee hojii makee bal'atu. Kanaaf mee raasnee macarashaa maal baa dhuguma aabamu jechuun ani duraa mokkoreen beeku waan akkanaati waan ta'eef dhuguma aabamoo hin ba'u kan jedhu ijjumaan laalla jechuudha. Namni aayilaanditti illee hin raasaa deebisee ammoo jaarii kaanitti illee hin raasaa. Anammoo aayilaandii abbaa tokkootitti hin ta'a garuu dhuguma yoo ba'e maal akkamitti keessaa fuudha kan jedhu malee. Aayilaanditti illee suuraa hin ta'a jechuudha. Garuu amma xiqqoo addaan ciccite jechuudha. Maaliif irraa unnee ta'anii kaasuu irraa unnee kanaaf mokkorumaaf jechuudha yaalii waan tokko yaaluun ikkoo waan jiruudha. Bakka yaaluun ni barbaachisa. Innaa kanaaf yaalumaaf dhufe jechuudha. Innaa mee raasee olitti deebinaa waan irra ga'e isinittan agarsiisa. Agasiif naa obsaa areera suftanii tuddanii as dibachuu wal barbaadanii dhuftan jechuudha. Kinoo argitanii egaa amma raasee baaseen jira. Argitanii. Ba'ee jira jechuudha. A'aan isaa kinoo kan immoo itti fuudhamu kana jechuudha. Qophaa'ee jira.
አቤት አቤት በለጡ ዋው argitani soba fakkaatami argitani injira ammas kan biraa kana bichaa miti. Innaa hundi keessanuu tooftaa kana fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Amma aa'aan kun anaa fi mucaa kiyya mataa nuu ta'a jechuudha. Aannanis xiqqishuu waan ta'eef kanaaf xiqqaatee ba'e tooftaa kana fayyadamuu hin dandeessu. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti ana amma dura aa'aan waan xiqqoo ta'e aannan xiqqoo waan ta'eef aannan ma'uuna amma aa'aan immoo baay'ee tokko waddadee jira. Innaa mucaa kiyyaa fi anaaf immoo hin ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu amma koottaa warra dibachuu barbaadan argitanii bakka amanaatii fi kan alaa tokko miti. Amma osoo nan bita jedhee yookiin kan torban taa'e yookiin kan torbee lama ta'e naamina ta'a. Amma kun ho'aa waan ta'eef ho'aa kana bakkumatti dibannee baabbaa kiyya wajjin kaasuun immoo dibachuu hin jaallatu waan ta'eef innaa dibannee areeras immoo kinooti hin hunna. Koottaa warri dhuguu barbaaddan warri jaallattan. Warri hin jaallannes jiraachuu dandeessu. Garuu warri jaallatan koottaa isiniin jedha. Innaa kana fakkaataa tooftaa kana fayyadamaa isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoo biraatiin egaa walitti deebinutti nagaa nuuf ta'a. Baay baay.